أنا سيمر كسي سجدي أصلي نمر حبيبتي أكسر عرفتي No, no, asli إيه بيجي مثلا يكون الكوا akka seera arsiititti marqa nama akkam nyaachisa maal taatan isin sila keessummaan hin nyaattu koo maal jechuun keessummaan tokko aadaa dhoktuun jira dhufee marqa nyaatee galu hin jiru maal taata Koi lubu. Koi eegasiitti hin talina. Eshi guyyaa lammataa hoo. Guyyaa lammataa turu. Guyyaa lammataa guyyaa lammataa biyya Biraaziliin fa'aa biyya irraa dhufu. obboleessa kee dubbisuu dhufe. Eshi. Isa eerpoortii fuunee dhufnee akkasuma mana dhufnee ustaadamsaas jiru bakka kolfanii taphatanii booda deeman. Guyyaa sadaffaa hoo. Guyyaa sadaffaalee akka tasaa gaadaatti wal agarree misaa achi nyaanne hundi keenya buna dhugina jennee gara manaa galte. Okay, guyyaa san siibisa gala kaachitti misaa nyaattanii. Nam afur guyyaa san illee. Kophaa fi mana jirtu dhufeen beekun. Kophaan guyyaa jalqabaati sin jee bar. Sanii as jidduu keessa jira bar. Televijiinii san qabi kaata gaafa televijiinii dhaqe. Tuni ana bilbila yaa rabbii malee mana keessa omta kan jiran sin jee bar. Biqiltuu mana moo baarikee Gaafa televijiinii ragaa qabattee akka waa baddan beenne. Wallahi galgala sa'aatii magriba akkas ga'uu ga'eeru dhufe halkan sa'aatii akkanaa kana deemu. Bultii ma jechuu qaba. Eshi har'a hoo hin bula moo hin deemam? In bula haa sa'aatii kana deemamoo? Eessa bula? Algaa kanarratti. Ni qoy waa gaafadhaa laali waan isin jette laali. Koi dabarraa sana gaafadhaa sagaraa uduraayyuu. Eessa bula lubbuwaan? Asli keessumaa mana namaa hoo dhufte eessi bulchan? Algarra bulchan. Akka aadaa keenyaatti algaa ofirraa eelaa bu'anii keessumaa buli jedhanii jeelaa gadi bu'anii gara biraa bulu. Inni algarra bulaatti hoo eessa bulta? Anmoo? Algarra bulti kaasee illee. Gara gadaanuun bulti kaas inni gara walaanuun bula. Sorry. Mubaarakiin qabame mana biiftuutti. Algaan nama 10 iyyuu hin ga'a. Doktor. Haati faate hinaafte wallaan maaliif hinaaf erganii asii toosa'ee Dubaay dhaqee annaayyuu yeroon naa baheen kun sa'a barbaanne wal argina asliidha. Ishii gaaffii biraa qabdanii? Dhiisanii miti bar. Gaafiin kiyya jechuudha gaafii sabaati gaafiin kun saba hunda ilaallata. Saba bakka bu'ee gaafadha. Namni asraa mana namaa dhaqe. Sa'aan salaata fajriidha maal godha maal qabbilchaachuu dide moo guyyama duraa kana ijoolleen dadhabdee kanarraa gortuuf ta'aa jiran. Ijoollee wayiitu hin jirtu mana keessa manni duwwaadha. Karee bagarre maal namaami? Karraati kaasuun har'a. Yoo gaafa jalqabaa sadii bar asraa dhufe osoo hin bahin fajriin itti gahee jette bar. Rakkoo sunillee. Amma faatee haadha faatee taarraa sana algarra buruu hedha yaani namni illee ofii mana keessa hin jira. Akkamiin laaltatti maaliif akka sa'a kaanaa taa'aa jira warra Dubaay hundi rafee jarri maate. Ijoollee ija keessa ilaalan ifa irraa dhaamsan ijoollee rafuu diddee. Asli anumaa guyyaa tokko jaa anaa rafee yeroo gartaa kun liifi makan kee jala bulaa miimaaf akkasii. Ani rafus jammaa. Kabbaad. Bartanii faara dhaamsanii. Gaazawee mana kee keessa ifaan ibsuan. Anillee amma osoo Dubaay dhufe algamu beena bule kanarra rafaa. Wallahi. An soodhaan hin jijjiirama dheessa nama amma. No, algaan. Gurree. Naafsi addaan galle barbaadu. Addaan galle jettee maqaa koo akka inni tokkoraa jirta? Addaan galle. Amsoolaan ni jijjiiramadha qabeeku. Ay gurre qaata saree ta'e bar. Rabbi si baasee godhi mu'e. Maa miyuutii godhatte ijoolleen raftee rafaan jirtu jedhaadhaan. Waan nu gaafanne gaafataadha akka dubbiin addaan hin gorre amala mubaarakan beektu. Akka afaan walii qajeelu. Badaa warra Jana tabiraa bilbilaan tasgabbeessee dhufaa jira.
Gaaf manni Dubaay achi deebi'ee cidhiin gabbaati maal godha? Firii gara laafoo itti ergeen qabanne bar gara laafoo meeti jiru. Abbaa dubbii kana fooloo godhaa gaayis. Nama jabaa nu Dubaayin keessaa qabnu keessaa nama tokko nu jabeessaa. Gad darbaan kun giftara mubaarakiin ajjeete mubaarakiin jiratti. Wallaahi nama addaatiin. Doonaati tana taq godhaa. Doktor, bilbilaan haasaa ture maal jettee? Natti himee anaafaasadii waliin dhimnu gaafa miskiinummaatu oorruma takka qotataa ture naan jedhee naan jennaan amane dhiise. A'uudhu billaa lakkii wallahi. Ammallee wanti isiin jettee mubee maal jette beektaa? Isin maqaan nyaataa arti maaliifi? Mubee dhageeffadhu waan isiin jette Mubaarakiin dhabe silaa maqaan mubaarakiin dhabe maqaan balleessaa ka jedhu kaayyeeffattee kaate waan fakkaatu. dhageeffadhu laali waan isiin jette biiftuun maal jette seetaa gaafa jalqabaa jette guyyaa jalqabaa asraa sa'a sadii dhufeetiini galgala sa'aatii 2 osoo hin taane deemee jette. Talaata subii bulee deemee jedhe. Ati nyaatiftu ati dubbii afaan walit galaafin galu ay asliin kun rabbii jedhaa rakkadhe wallaahi. Rakkoo maalii qabare maan bulle kuno? Amma nilaa akkasii miti haa jedhuu barbaadaan nama farin cadhiftu ati. Ati amma eessa buluu deemte eessarra walii galtan algamoo lafa. Maali moo? Isin bulii keessummaa keenya jette ani immoo balama beellaman qabaanan galaan jedhe. Already bultee barriin gala jedhe jedha sa'aatiin 4 ta'e Dubaayitti. Ati maasi gube ati maa? Asli sagaleen kee guutuu tokko waraabeenaa dhufeera. Amaali. Gizee ani kiisu moo? Ati kan sagaleen ati na waraabdeetti ergite kan. Gizee ani kiisu si bira ga'e? Eeho. Yaa. Sagaleen na waraabdeetti ergite. Kajala kanaati dhungatumaa inni amma waasi waraabu. Wal biraa gallee asli luba Amee jabeeffadhu. koo lubbuu koo Dubaay dhufaa jira. Warri Dubaay minxaa fi diimtuu afaan eegaa. Daa'ima si barbaada daa'ima kan kajala kanaati dhungataa amaan. Maa rakkatte daa'iman na dhungatee guddaan na dhungatee maa. Abboona mana irraa gattaa keessatti dhunga kajala kanaa dhungataa jirtu kun kan toppituurra jirtu salphatu. Lakkina keessatti hin duura koon qabu burjii kaliifatti luka takka burjii kaliifa hiila. Cawataa jammarechi. Abbo gaafa isin hordofuudha wallaahi laasim maasha Allah. Guyyaa isin gurgeettan ajaa'ibaadha. Haati baatee warra guguddaa ina akka abbaa dubbii kana ka akka Muhammad Nuuru ka akka Oolmaan didilbii ka akka eenyu Su'uudii ammallee eenyu ni tokko maqaan isaa Qaasim warra guguddaa akkana kun yoo oofamanii jiran xiqqoolee hin dandeettu haati anuu hin sodaadha arafaa ta'e wajjin gisee deemu bara. Dubartiin furdi nama guddina hin qabdu jedhanii maa. Harreem Ispoortii nyaararee kun. mitiin guddattee farda dhufu obboleessoo. Akkana. Maalaati kama surree achitti gattee warra fichaa fiidee baatee surree qabatoo kennu agarsiiftu mana miti. Hiriyaa kiyyaa sin salphisu sin sattaru jedheeti bara. Ati maaliif dhaqxee maaliif Ogeessi tuttuqa itti himi itti himi. Asliyyee ta'e. maal mubeeyani hiriyaa kiyyaa jaala qabsoo kanamaati wal sattaruu jedheeti malee ati akka itti surreef qabatoo achitti gattee fiidee baate uf beektaa waan. Maali gaa silaallee haala baatee kana lekkii jechuudha. Gab godhate. Harka waliin tumutaayi. Kalletti ana tapaani balfette akka itti tapaani. Doktor, na qorqitee miti mana qorqitee kalletti akkamitti qorqitee kan jedhe. Ishii. Goota koo tokkicha koo naa jettee naan miira keessa galee viidiyoo sana illee tokko keessaa poostu godhee kan leencaa jechuudha. Yeroo isin kumatiin jirtu. Isatti kuma 28 leertu
kuma soddomii sadii kennan si katakataa ture yaadattu ati. Taaphaan biraa turte. Iyyee. Durbummaan koo bakkeetti abaddu. Durbummaa kiyya kallacha keessa cabseedha dhugaa se'ee. Yookiin akkatti gaafa deeme gaafa se'e. Durbummaa san dhugaa seete sallaa jabaadhattee dhuftee adaaman. Maal tallaajaa gaafa tallaajaa. Gaarii qaba keessa gara naanira. Ufumaan ragaa ofii bayaa deemama. Durbummaa koo eerpoortii tana dakeetti cabseetti. Dhuguma seenanii koo doktorri argine tiishartii adii uffadhee surree haaraa bitadhee caammaa adii uffadhee bilaan bashannanee naqeen jarri sila jaarsa muukatti. Lolaa haadha baatee gara tokko gara tokko. Akka isaan simatamtee lakkaawwan taatanii qophaa'ee jira. Simannaan dhungoodha kan doktoras iyyuu waraabamne malee jira. Simannaan uummanni dhungoo gaggabsaadatti dabarseera. Laa ani dhunganne wallaahi. Gaggabsaa hundi dhungachuu. Akkatti haasa'u laan rabbi jedhaati. Haaffayaan jechuudha sallaa jaa kiiloo meeqaa baadhatee goodda kana funyaan. Ani akkuma nama kamiitu ufitti qabee nagaa gaafadhe malee haadha baatee kiisin jiru. Maan asli waaqa kan ka'e inshaalla sallaa jaa baadhatee mana dhufe. Ani xuruu sabu kono nama sheekati mi haadha baatee dhugaan booda nama mubaarakii keessaa kamtu irraa hafaya. Mubaarak silaa jechuudha dubartii addunyaa tanarra jirtu hunda jechuudha. Isumatu qammasa akka nama shiroo qammasu akka nama bayyinatii qammasu. Dubartii addunyaa tanarra jirtu hunda jechuudha. Amalli mubaarakii fi amalli gaddaafi tokko. Asli jechuun Obboleesso maaliddiin kun kufiitii wayititti mul'ate moo fudhadhee kufaa wayii akkam baafte adda. asli jechuun nama gizee ollaa isaa dhadheetiin jette waa'ee quraanaati waa'ee hadiisaatiif waa'ee karakkate gargaaruudha. Kunooti masbaha dhugaa. Dakadatti gargaaruudha dhibamaa gargaaruudha miskiina gargaaruu asli irraa baratta. Quraana hadiisa barachuu asli irraa baratta. Kamtu halaala kamtu haraama asli irraa baratta. Nama rabbiin akka ofii beekutti ol qajeelche keessaa tokko asliidha. Haadha baatee Oromoo waa wallaaltu dubbii haalaan beekti. Maaltu si gubaa jira garuu akka dhiibbaa wayii irratti yaani nama jaallatan dhiibba hin talaalan jira dabshir si hubannee baay'ee. Mubee. Wayyee Sarkin kaleessa sabaa baay'ee jijjiireera. Akkasii gubeerru.